namni wanni wal dhabuuf illee tokko hin jiru maaliif nama tokko ta'ee uumameeti hortuun irraa baagee bilama ta'anii sadi ta'aa tokkaa jedhee waaqni ilmaan horoo ilmaan hortuu kan jedhamu nama biyya Itoophiyaa keessa jiru nama biyya Afrikaa fagoo keessa jiru haadha tokkorraa abbaa tokkorraa uumamnee garaa tokko keessa yaane jechaadha. Uummanni makkatti wal nyaatu kun maalirraa kan ka'e safuu laguuf hoonni sirna gadaa keessatti cabaa sila dhufteef dur afaanii wal amananii booda immoo waraqaan itti dhufe waraqaan wal amanuudhaan chaappaan dhufe ege chaappaan dhufe san cabsee raawwateet abukaatoo walitti bitachuu qabe akkuma beekumaatiin amma namni miliyoona 5 kan ta'u namni biyya Hewaat yookaan Tigree keessatti gaafa angoota na qabatu wanni karoorfatee ka'e barateetii mootii bosonaa dhufe barateetii mootii bosona keessatti wanni bocate waliin rukutee jidduu keessatti garaagarummaa taasisee raawwatee biyya tana tuftaadhaan bulchuudhaaf dhufe ta'eef waggaa 27 san amma muunni barataa dhufe fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti warri lixaa sirna gadaatiin bulaa jira. Ameerikaaniin har'aa kun akka gaaratti gamatti wallaallu kun sirna gadaatirraa bocatee asuma deebi'ee moo nuunis amma waan jechaa jiru kun karaa biraatiin fidan jecha dimokiraasiin gadaarraa baate. Ogaa namni lafa kanatti yoo dhufu waggaa miliyoona 5 ol jedhameet yaadama. Sani asitti gaa baruma biraan dabaree walirraa fudhachaa deemee bara barnoon dhufe ammayyooma dhufe keessatti namni sin baay'ate. Baay'een namaa rakkinaan qabu wal danda'anii buluun sirna gadaa keessatti safuu foodaaf laguun cabaa sila dhufeef gadaan illeen baay'ee gadi laafaa sila dhufteef wanni kana balbala qabu wanti sakkachuusaa beekamaadha. Inni biraa ammas warri dhalate Amaara kan jettu Uraagee Tigree kan jettu yookaan immoo Oromoo kan jettu kun ilmaan horoo ilmaan hortuu jedha qorannaa keenya miitooloojii keessatti gaalaallu kun wanni ka'ee walitti gamee raawwatee wal dandeettii dhabee ammoo nyaachuutti gamuuf tokko hunduu akka ilaalcha ofiitti ofitti harkisuu sila barbaadeef gaalarii as keessatti uume yookaan immoo garaagarummaa keessatti uumee raawwatee wanni wala nama ajjeesisin waan wanni nama waliin hin barbadeessine fakkeenyaaf tokkummaan keenya asii Gondor deemee hojjetee Gondor dhufee asitti hojjetee asii deemee kaaba kibbatti hojjetee nama oggaagal biyya ofii Itoophiyaa takka oggaajen waan namarraa bashaa'umati ture. Afaan Oromoo jedhu keessa hojiin hojjetee raawwatee dubbii balleessan malee wal danda'anii lafa kana gubbaarratti kan biraatillee dabalanii buluu hin danda'amu. Ammas karaa fuulduraa kana wanta itti namni lafarra jiraachuu hin danda'u. Akkuma addunyaatittu namni gaafa wal danda'een bulle nagaafeetu ollaan kee nagaa addunyaa alamillee tokko ta'ee wal keessa waan gurguratu waan bitatu wal keessa fidee waliin bulu malee egaa wal diigaa deemee lafti tun garagaltee jechaadha.